Godina Salaalee aanaalee garaagaraa keessatti manneen barnootaa suphaa dhabuun diigamuu fi kaampii waraanaa ta'uun baruuf barsiisuu irratti dhiibbaa uumuu jiraattonni himan. Godina Harargee Bahaa magaalaa Maayaatti manneen uummataa jumlaan diigamaa jiraachuun himame. ABO'n erga biyyatti deebi'ee yeroo jalqabaaf filannoo irratti hirmaachuuf qophii ta'uu ibse. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Affaar seenuun balaa geessisuu naannoon Affaar beeksise. Poolisiin federaalaa humnoota koomaandoo to'annoo shororkeessummaaf leenji'an akka biyyattiitti bobbaasuuf qophii ta'uu ibse. Addunyaan waraana Sudaan keessatti taa'aa jiru dagattee jirti jechuun UN ibsite. Kun hangafoota oduu keenya guyyaa har'aatti Yooyyaa Ashamaar Kafunee akkam jirtan daawwattoota keenya bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha. Egaa oduu guyyaa har'aa qabanne isiniif dhiyaannee jirra. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu an Hawi Maamudi. Gara bal'ina oduu keenya guyyaa har'aatti darbuun duratti kanneen YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun eegaluun hanga xumuraa oduu keenyaatti nu waliin akka turtan kabajaan isin affeerra. Bal'ina oduu keenya guyyaa har'aatiin godina Salaalee aanaa warra Jaarsoo ganda Faajjii Ejersaatti manni barumsaa madaanaalamii Ejersaa sadarkaa jiguurra gahee jiraachuu maddeen himan. Manni barumsaa kun ijaarsa dhabuun sadarkaa jiguurra gahuun alattis kaampii waraana PP ta'ee jiraachuun baruuf barsiisuu irratti miidhaa geessisaa jira jedhan. Kana malees godina Salaaleetti aanota jiran keessatti baajata barattootaaf ramadame kaadiroonni kiisii isaaniif oolfachuun barattootaaf summuu dhiyeessaa jiraachuu addeessaniiru. Yeroo itti mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa manneen barnootaa hedduu ijaarree xumurree jirra jechuun dubbatanitti naannoo isaan ijaarree jedhanitti manni barumsaa jiguu kaampii waraanaa ta'uu fi baajata barattootaaf maatiin kaffalu kaadiroonni saamuun sadarkaa kanatti argamuun nama saalfachiisa jechuun kan himan maddeen ijoolleen keenya rakkoo kanneeniin barumsa dhabanii rakkachaa jiru jedhan. Obbo Shimallis manneen barnootaa kumaatamaan maqaa ifaa boruun xumurree eebbisisnee jechuun dubbachuun isaanii kan yaadatamu yoo ta'u aanaa warra Jaarsootti uummanni humna isaaniitiin mukkeenii fi qorqorroo bitachuun ijaaraa jiraachuu fi biiroon barnoota Oromiyaa teessumaa fi gabatee akka gargaaru kadhachaa jiraachuu dubbataniiru. Oduu keenya biraatiin godina Harargee Bahaa magaalaa Maayaatti manneen uummataa jumlaan diigamaa jiraachuun himame. Godina Harargee Bahaa magaalaa Maayaatti manneen uummataa 318 akeekkachiisaa fi beenyaa tokko malee uummatarraa diiganii maatiin karaa irratti hafuu jiraattonni himan. Namoonni beenyaa fi akeekkachiisa tokko malee manneen isaanii duraa diigame kun daa'imman baatanii qabeenyi mana keessaa bakkeetti duraa hafee haala ulfaataa keessa jiraachuu himaniiru. Adda bilisummaa Oromoo ABO'n erga biyyatti deebi'ee yeroo jalqabaaf filannoo irratti hirmaachuuf qophii ta'uun ibsame. Adda bilisummaa Oromoo ABO'n filannoo biyyaalessaa torbaffaaf qophii ta'us dirreen siyaasaa cufamuu ibsuun komatee jira. Filannoof qophaa'uu jechuun dirreen siyaasaa banameera jechuu miti danqaa keessa jirra jechuun dubbii himaan ABO obbo Lammii Gammachuu yaada BBCf kennaniin himaniiru. Guyyoota lamaaf marii kan taasisan miseensonnii fi hooggantoonni ABO ibsa ejjennoo dhimma nageenyaa dirree siyaasaa fi kanneen biroo of keessatti qabate baasanii turan. Waggoota darban keessa biyyattii keessa dirreen siyaasaa danqamu kan komatan dubbii himaan ABO obbo Lammii Gammachuu haala qabatamaa argaa jirrutti hiikoon dirree siyaasaa banaa jedhamu mataansaa biyya kana keessa hin jiru jedhan. Dhimma kana yeroo ibsanitti miseensis ta'ee hoogganni dhaaba isaanii naannoo Oromiyaa fi bakkeewwan uummanni Oromoo jiru kan biraatti gadi bahanii dirree irratti ta'ee galma keessatti uummata waliin marii taasisuuf haalli mijataa akka hin jirre himuu isaanii gabaasni BBC addeesseera. Dirreen siyaasaa ni cufame kan jennu hoogganni bilisa ta'ee socho'ee uummata gidduu deddeebi'ee sagantaa siyaasaa fi akeeka qabsoo ABO'n geggeessu agarsiisu barsiisuu fi beeksisuuf hiree hin qabus jedhan. Gama biraatiin gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Affaar seenuun balaa geessisuu naannoon Affaar beeksise. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay daangaa Affaar cabse seenuudhaan lammiilee nagaa irratti dhukaasa banuun waliigaltee Piriitooriyaa ifaa fi ifatti cabseera jechuun bulchiinsi mootummaa naannoo Affaar ibse.
Ibsi waajjira kominikeeshinii Affaar addi bilisa baasaa uummata Tigraay ollaa Affaar jaatu achuun booda jiraattota nagaa meeshaa waraanaa akka mortorii fi zuu 23 miidhaa irra geessisuun hojii shororkeessummaa isaa ifatti jalqabeera jechuun beeksise. Biiroon kominikeeshinii naannoo Affaar kaleessa ibsa maxxanseet gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Affaar aanaa magaallee ganda toonsaa bakka warra'aa fi milkii jedhamutti daangaa qaxxaamuree ce'uun kaleessa Sadaasa 5/2025 haleellaa namoota nagaa irratti banuun waliigaltee Piretooriyaa ifatti diigeera jedhee jira. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay yeroo balaa geessisuuf dhufu abbootiin Affaar kadhatanus gareechi diduun kan eeree ibsi bulchiinsa naannoo Affaar gareen kun taatee akkasiirraa yoo of hin qusanne ta'e nageenya jiraattota naannichaa eeguu fi akkasumas haleellaa qaama alaa kamuu qolachuuf itti gaafatamummaa isaa akka bahu bulchiinsi mootummaa Affaar ibseera. Poolisiin federaalaa humnoota komaandoo to'annoo shororkeessummaaf leenji'an akka biyyattiitti bobbaasuuf qophii ta'uu ibse. Dhiyeenyatti naannolee biyyattii kamittuu bobba'uun dirqama itti kenname raawwachuu kan danda'u humna komaandoo yookiin buutuu to'annoo yakka shororkeessummaa to'achuuf leenji'an eebbisiisuuf sadarkaa xumuraarra jiraachuu Koomishinii Poolisii Federaalaa beeksise. Koomishinar Jeneraal Damballaash Gabra Mikaa'el gama raawwii hojii poolisii federaalaa kurmaana duraa bara baajataa kana irratti yoo dubbatan humnoota komaandoo yookiin buutuu to'annoo yakka shororkeessummaa irratti bobba'an hedduu leenjifnee eebbisiisuuf xumura irra jirra jechuun dubbatan. Dabalataanis poolisiin federaalaa dirqama poolisii kamuu raawwachuu akka danda'uuf hojjetaa jirra jedhanii quunnamtii biyyattii keessatti taasisu gabbifachuufis quunnamtii raadiyoo fageenya gabaabaa giddugaleessaa fi dheeraa haaraas kan hojiirra oolchu ta'uu ibsaniiru. Oduu keenya guyyaa xumuraatiin addunyaan waraana Sudaan keessatti ta'aa jiru dagattee jirti jechuun UN ibsite. Itti gaafatamaan waajjira mirga namummaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii addunyaan waraana biyya keessaa Sudaan dagattee jirti jechuun qeeqan. Volker Turk akka jedhanitti ajjeechaa guyyaan namoota nagaa fi miseensota maatii irratti raawwatamaa jiru dhaabuuf tarkaanfiin tokkollee fudhatamuu dhabuun addunyaan dhimma akkanaaf gurra kennuu dhabuu ta'uu ibsuun tarkaanfiin barbaachisaan hatattamaan fudhatamuu akka qabu waamicha dhiyeessan. BBC'n Volkerin dubbisuun akka gabaasetti lola waraana biyyattii fi loltoota humna dafee qaqqabaa RSF gidduutti raawwatameen ajjeechaa fi dhiittaan mirga namummaa raawwatamaa jira. Golama waggaa lamatti dhiyaatu kanaan lammiileen 15,000 ajjeefamuu fi 100,000 kan lakkaaman buqqaatiif saaxilamuun ragaaleen kan mul'isan Ameerikaan ammoo duguuggan sanyii biyyattii keessatti geggeeffamaa jiraachuu ibsiteetti. Volker akka jedhanitti hawaasni addunyaa loltoota RSF irratti dhiibbaa gochuun duguuggaa sanyii gudeeddii fi dhumaatii Sudaan keessatti raawwatamaa jiru akka xumuran gochuun barbaachisaa ta'uu ibsanii jiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota Hawi Show oduun har'aaf qabanne isiniif dhiyaanne kanneen hanga ammaa turanidha. Egaan kanneen Hawi Show haaraa taatan subscribe gochuun eegaluun akkasumallee like gochuudhaan yaada keessan nuuf qooduudhaan akka nu jajjabeessan isin gaafachaa oduu biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.